inni sadaffaan dhiira akkamii feeta? Dhiira akkamii? Hojjaa irraa ta'u, qabeenya irraa ta'u, istaayilii isaa ta'u, arramammadii isaa irraa, deemsa isaa irraa ta'u, istaayila isaa irraa ta'u, waan akkamii sitti tola, waan akkamii sitti amantaa? Rifeensi isaa moluu moo, kan murcii qabu moo, kan dabbaa qabu moo, kan dhiira fakkaatu moo, kan durba fakkaatu moo, kan baltaazarii fakkaatu moo, kan abbaa giddii fakkaatu moo, kan mubee fakkaatu moo, kan ana fakkaatu moo, kan nasirii fakkaatu moo, miin kan isaatiin fakkaatu moo, kan hamzaa fakkaatu moo, kan doktora silii fakkaatu moo, kan eenyuun fakkaatu hawwita? Biteera laa ilaaha illa. Very good. Ana makaniin hundumaa filannoo geesse. Kan eenyuun fakkaatu hawwita? Dhiirri an filadhu qabeenyi yoo qabaate filatamaadha, yoo dhabe ammoo jaalalli mawataadha siin jee jira. Bichaanan sun. Fedhii kooti beektu. Wallahi qasaman billaahi hin jaajaru. Lammaffaa irratti dhiira qofxonni jettu yaani dhiira daawwandi yaani beektaamiin jiraame ilaala. Anatti illee siirees ta'e haadha manummaadhaaf na kabajee yookaan jireenya kan koo bareechee garuu qofxonni jedhee daangaa ofiis eegee daangaa kiyyallee eegee nama jiraata. Nama akka dubartii akkana ta'e akkana godhatu odoon ta'in jechuudha. Dhiira qofxonni jechuun filadha. Okay. Lammaffaa irratti uffata isaa moodel kan ta'e nama moodeelisti kan ta'e dhiira burcii hin qabne dhiira rifeensi isaa luuccaa ta'e. Akkuma keetii yoo jette amma I am moodelisti wallahi billahi I am tall. Dheeraa. Filannoo qoy isaa muntumarree qoy. Akkuma keetii gafatoo nageenye yookaan akka doktora Sileen yookaan akka keetii bas. Hoo na filadhu jedhaa raba giddiin. Akka filadhu na beekan filadhu eegeetti filachuudha bara. Ana filadhu hin jenne bara. Akka naa galuuf yookaan doktora Sileen yookaan si'i jedhi bas. Nama beeknu anumaa fi isa qofan beeka waan ta'eef. Kan filadhu akka eegaluutti dhumarratti siin jira. Sun dhalattuu eessaati? Waliin jirta ammaa waliin hin jirta. Yoo waliin hin jirre hoo jaalalleen tanteeta ammaa sun maqaa ishee eenyu? Qubee maqaa ishee irraa ka'u jechuudha. Sadaffaa irratti bultii yeroo ijaarrattu kutaa kam keessaa bultii ijaarrachuu barbaadda? Yeroo kam keessattuu kan ijaarrachuu feetu? Okay. Jaalalleen koo maqaan si ni jalqabaa zaadha. Okay. Jimmittiidha. Okay. Yeroo nan bultii ijaarrachuu fedhu immoo yeroo isiidhaaf ta'e anaaf hin ta'a. Jaalallee ta'e duraa siin jedhe bar. Wajji jirta moo wajji hin jirtan? Suuraan isiidhuma malee hin jaallanne isiidhuma jalqabne koo isiidhuma. Okay. Okay, yeroo bultii itti ijaarrattan. Hattuu jaarsa namaa naan jedhanii nuti kaayyoon keenya waluma guddisuu waliin guddachuu malee hammeenya walii hin qabnu. Obbolummaa Oromummaa, obbolummaa Islaamummaa walii qabna, wal jaallanna, wal kabajna. Walumaa taphachaa wal bohaarsaa waliin guddanne isiniin jedhu asirratti. Akkasitti nuuf hubadhaa isiniin jechuu barbaada anyway gara biraatti nu fudhatina. Maaliif ammayyuu akkasiin immoo duuchaa duuchaa dhume jechuudha. Dhiisnee waan kana cal'isnee uummanni Oromoo hin dhaabbatu. Maqaan anarra kaa'amelleen, maqaan Dr. Biiftuu irra kaa'amelleen, maqaan qorataa irra kaa'amelleen, maqaan maammee irra kaa'amelleen akkuma sanaan deema jechuudha. Nin beekaa wanti waa al takka bade deebisanii sirreessuun ni ulfaata. I know kana sirriitti hin beeka jechuudha. Garuu yoo waan kana sirreessuudhaaf baanee dubbachuun irratti dirqama. Nama dhugaa dubbachuuf waan sanan dhugaa se'ee namni gurguddaan nama hedduu dhufee keessaan na gaafataa ture. Warra na gaafatan tokko itti himaan ture jechuudha. Wanni kun akka dhugaa hin taane akka qoosaadhaaf ta'ee nama natti dhihaatan faamilii koo dabalatee jechuudha. Haa ta'u garuu taatee kanarraa kan ka'e baazarii kiyyatti mee jira. Wanti kun waan akkasii dandeettii koo gabbifachuuf irratti na deeggartamaa.
deeggartuu jennaan yaani waan si amanuuf rakkoon qabu naan jedhee ture. Isinii galee akkas ergini naan jedhee waan sanatti hime seenee jechuudha. Waa'ee walaloo sanas piraankii ammaas jechuudha. Garuu waan asirratti dubbannee gagadhiisuudhaan tokko tokko dhugaa dubbachuu fi yeroo asirratti dubbatu asitti fakkaatu. Ijoollee dardara haati tiyyaallee namallee dargaggeetti obboleeyyan illee baay'een qaba. Biras illee alhamdulillahi rabbil alamin osoo walitti qabamanii katamaa takka ta'an faamiliin koo. Magaalaa takka ta'an isaan qofitteen jechuudha. In argan hin beekan hojii kiyyalleen. Diraamaas immoo yooti dur yeroo biyya jiru in hojjenna mana barnootaatti yeroo qophii adda addaa yeroo baazarii jiramtii bakka qophiin yeroo mana barumsaa irratti dhiyaatu in hojjenna. Yeroo tokko intina hojjennee ture diraamaa bareedaa wayii diraamaa aadaa fi duudhaa akkaataa fuudhaaf heerumaa Jimmaa ibsu irratti hojjennee turre yeroo tokko mana barumsaatti jechuudha. Booda kanaan waan kana dhiisaa dhufe malee duraan niin hojjedha ture jechuudha. Isinii galee akkasitti hojjetaa turre kaan jaarsaa dura jaalallee ta'anii isaa booda jaarsaa jaartii ta'anii aga daa'ima argatanii marqaan dhugumaa tolfamee arrabsoon yeroo fuudhaaf heerumaa akka aadaa Jimmaatti haadha dooyee jiraame. Gizee gurbaan intalatti ergatu gizee maatiin gurbaa intala bira deemu mana intalaa waan jedhamu akka itti arrafamu akkatti maatiin intalaa yookiin miizonni intalaa miizee gurbaa arrabsan maatii gurbaatti arrabsan gizee gurbaan illee intala fuudhee gara mana isaatti galu maatiin gurbaa akkatti intala arrabsan jechuudha. Isinii galee waan kana taanii irratti hojjetaa turre diraamaa kan jechuudha. Bicha wanni sun daqiiqaa muraasaa fi garuu ergaan inni of keessaa qabu ergaa guddaa takka ture diraamaa yeroo sana. Hin beektu warri Jimmaa akkaataa waa arrabsoo namni baay'een beekuu baatullee irra caalee namaanuma beekee yaada. Arrabsoo yeroo fuudhaaf heerumaa wal arrabsan faaruu yeroo fuudhaaf heerumaan haati yeroo intala gaggeessitu maal akka jettuun. Miizonni illeen akkas intalli yeroo mana keessaa baatu akkatti bocumaan akkasii hojjetaa ture. Ammallee diraamaa darbee ni dhiyeessaa ture. Walaloo jechuudha walaloo ani asitti miti kan barreessu eegalee durumaan hin barreessa garuu baay'ee hin dubbisu. Nuti hin fayyadamu dantaa irraa hin qabu. Nan barreessa jedhee gaafa keemmoo numan barreessa. Yeroo gaafa keemmoo numan barreessaa yeroo akkasii asirratti amma ijoollee kana waliin walitti dhufnee waan kana hojjechuunis wal guddisnee waliin guddachuudha malee tokko gowwaa ta'e tokko araadaa wanni ta'e hin jiru. Anis jaratti hin fayyadamne jarris anatti hin fayyadamne namni walitti fayyadame hin jiru waliin fayyadamne malee jechuudha. Namoonni baay'een si goyoomsaa jiranii inni sin jaallatu isin sin jaallatu sirratti taphataa jiran namni gariin immoo intina bira deemee jarri akkas keessaa walii galtee qabu si miidhaa jiran hundumti keenya iyyuu keessaa walii galtee qabna ture. Hundumti keenya iyyuu keessaa walii galtee qabna ture. Namni gowwamee namni araadame hin jiru namni wal miidhee walitti fakkeesse illee hin jiru. Waliin guddanne malee wanna biraa miti isinii galee. So kan akkasitti nu hubadhaati. Warreen miira keessa galtanii dubbataa turtan miira keessaa bahaa warri isin aarsinilleen asumaanuu dhiifama isiniin jedha. Dhiifama guddaa dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif jennaan namni nama jaallatuuf rifataa nama jaallatuuf aaraa nama jaallatutti illeen aaraa. Warri na arrabsitanis na jibbitanii ta'ee yaaduu yookiin na jibbitanii ta'ee fudhadhu ani maaliif jennaan ana gorsitan karaa badiirraa ana deebisuu waan yaaddaniif waan kana dubbattan malee